Kabajamoo hordoftoota sagantaa keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Kun qophii qorannaa macaafa qulqulluuti. Qophiin qorannaa macaafa qulqulluu karaa Hope Channel Itoophiyaa torbanitti yeroo tokko kan isiniif darbu yeroo ta'u, har'as ogeessota istiidiyoo mara waliin ta'uudhaan keessummaa qabanneetu jirra. Gamanumaan haga xumura qophii keenyaatti nu waliin akka turtan afeeraa keenya kabajaa isiniif dhiyeessina. Keessummoonni keenya guyyaa har'aa istiidiyootti argamanii nu waliin turtii qorannaa taasisan cina kiyyatti ka argamu barsiisaa Sanbatoo Abbabeeti. Moggaarra ka jiru immoo barsiisaa Urgeessaa Hirphaati. Asumaan baga nagaan dhuftan jechuun barbaada. Baga nagaan nuti. Tole, egaa torbee qorannaa keenya macaafa qulqulluu keessatti dhimmoota hedduu walii wajjiniin kaasnee ilaalaa akka turre isin martiyyuu ni yaadattu. Har'a immoo qorannaan keenya kutaa 8ffaarraa kan inni ga'ee jiru mata duree guddichi guyyaa har'aa walii wajjiniin qorannu amantii qabaachuu ka jedhudha. Heertuu yaadannoo tokko dubbiseen sana booddee obboleessa keenya Urgeessaa wajjin kadhata godhanneetu qorannaa keenya bal'inaan itti fufna. Macaafa Ibrootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 1 yaada jiru dubbisuun barbaada. Amantiin waan abdatan dhugumaa hin ta'a jedhanii fudhachuudha. Waan ijaan hin argines akka waan arganiitti jira jedhanii lakkaa'uudha jedha. Heertuu fi yaada heertuu kanaa sammuu keenya keessatti qabachaa kadhata godhanna. Si galateeffannaa gooftaa guddaa, jaalalaa, kunuunsaa, gargaarsa nuuf goote hundumaaf. Bakka jirruuf jiraannutti haala keenya hundumaa keessatti nu gargaartee bu'aa bayii biyya lafaa hundumaa keessatti harka keenya qabdee kunoo ijoollonni kee jiraannee sa'aatii kana siin akka galateeffannuuf carraa waan nuuf laatteef galanni ulfinni hoqubaaniif guddinni siif haa baay'atu. Ameen. Gooftaa Yesuus fuula kee jirraa amma nu gidduutti akka argamtu. Ameen. Darbaa keenya too nutti hin lakkaayin yaa Waaqayyo dubbii kee saaqnee yeroo dubbifannu yeroo qorannu ati sammuu hubatu hunduma keenyaaf akka laattu. Obboloota keenya karaa foddaa televezyiinii sagantaa kana hordofan hundumaa dubbii keetiin garaa isaanii akka hidhattu. Garaa isaaniitti akka dubbattu. Jireenya isaaniitti akka dubbattu. Dubbiin kee hundumaaf nu keessatti biqilee ija akka godhatuuf si kadhanna. Maqaa ilma kee gooftaa Yesuusiin nu gargaaruun jaalala kee haa ta'u. Afaa baraaf yeroo keenya hundumaatti darbee nu gaggeessi. Maqaa ilma kee gooftaa keenya Yesuusiin. Ameen. Galatoomii ulfaadhu jechuun barbaada. Urgeessaatiin egaa qorannaan keenya guyyaa har'aa akkuma amma mata duree isaa irraa dubbachuuf yaale amantii qabaachuu jedha. Waa'ee amantii fi fakkeenyota amantii bal'inaan kan nuti ilaallu. Tarii namoonni mana keessan teessanii sagantaa kana hordoftanii guutummaa qorannaa keenya guyyaa har'aa argachuuf Wangeela Maarqos boqonnaa 8 lakkoofsa 11 akkuma kana lakkoofsa 12 Maatiyos boqonnaa 15 lakkoofsa 21 haga 28 Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 1 haga 10 macaafa Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 8 Ibroota boqonnaa 11 guutummaa isaa fi mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irraa kaatanii yoo dhuunfaa keessanitti dubbifattanii caalmaatti qabiyyeef ergaa qorannaa keenyaa akkasiin bal'inaan achirraa hubattan homaa shakkii hin qabnu. Egaa gaafa gara keessanitti deebi'u barreessaa tokkotu yeroo tokko waa'ee amantii utuu dubbatuuti. Amantiin akka waayifaayiiti jedheetu yaada kenne. Waayifaayi jechuun namoonni baay'een inuma beeku waayifaayiin ofiisaa hin mul'atu. Aksesiisaa qofatu bilbila irraa mul'ata irraa ka'afe. Garuu wantolee dhalli namaa kun gama dijitaalaa teekinooloojiitiin barbaadu namatti argisiisa jechuudha. Amantiin akka kanadha. Amantiin ofiisaatii hin mul'atu. Jireenya namaaf wantolee mul'atan baay'ee namatti argisiisa. Amantiidhaan namoonni waan hin mul'anne argu. Amantiin baay'ee hiikoonsaa gadi fagoodha. Dhoksaa gadi fagoollee of keessaa qaba. Ija amantiitiin namooti wanta teleeskooppii yookiin maayikirooskooppiidhaan dhala namaatti mul'achuu hin dandeenye namoonni karaa amantii argu jedheetu waayifaayitiin wal qabsiiseetu kan namni kun barreesse. Faayidaa dhala namaa gama teekinooloojii tan argataa jiru keessaa tokko waayifaayiidha. Waayifaayiin ofiisaa homa takka illee namaa hin godhu. Garuu wantolee namni yuutuubii irraa, intarneetii irraa, sabaa himaalee garaagaraa irraa
wanta namni argachuu danda'u baay'ee namatti argisiisa jechuudha. So bal'inaan waa'ee amantii gaafa ilaallu jireenya keenya keessatti har'a biyya lafaa kanarratti amantiin maal akka ta'e qorannaa keenya guyyaa har'aa keessatti amantii namni maaliif akka shakku amantii dhabuu keessatti immoo maal gochuu akka qabnuu fi akkamittiin akka gara amantii Yesuusitti guddannuu fi amantiimti Yesuus mataa isaayyuu immoo maal akka ta'e bal'inaan ilaalla jechuudha. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 1 amma akkuma dubbifanne amantiin wanta abdatan dhuguma hin ta'a jedhanii fudhachuudha. Waan ijaan hin argines immoo akka waan argaa jiraniitti lakkaa'uudha. Amantiin kun yeroo tokko gowwummaa wayii namatti fakkaata. Wanta hin argine tokko akka waan arganiitti amanuun, waan hin mul'anne tokko akka waan ilaalaa jiraniitti, waan hin dhageenye tokko akka waan dhaga'aniitti karaa amantii fudhatanii namoonni jireenya isaanii keessatti hariiroo isaaniif waaqa isaanii gidduu jiru baay'ee walitti dhiyeessan akka jiran torbee darbe qorannaa keenya keessatti ilaalaa turre. So har'agaa barsiisa Sanbatoo Abbabeerraa hin jalqaba. Mee amantiin siif maali? Amantii qabaachuu jechuun yaada rimee isaarraa yookaan akkamittiin ibsita? Gara keetti deebi'eera. Baay'ee galatoomi. Akkuma atiyyuu ibsuudhaaf yaalde amantiin akka Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti barreeffamee jiru sanaadha jechuudha. Namtichi waa'ee Wi-Fi kaase kuni Wi-Fi'n intarneetii nuuf fida jechuun akka nuyi miidiyaalee adda addaa access goonu yookaanis sakattaanu yookaan fayyadamnu taasisa jechuudha. Ofii isaatii garuu kallattiidhaan hin mul'atu jechuudha. Hojii isaatu mul'ata jechuudha. Wi-Fi'n bakka biraa jira. Ati bakka kana jirtaa silkii keerraa yookaan bilbila keerraa wanna sana yommuu fayyadamtu wanta inni achi taa'ee hojjetu agarta jechuudha. Neetwoorkiidha jechuudha. Amantiin fakkeenyaaf nu keessaa namni kallattiidhaan waaqayyoon argee hin jiru jechuudha. Amantiin nuu fi waaqayyoon walitti fida jechuudha. Wanta kadhannus wanta amannus waaqayyo akkasiin godha inneetu amanna jechuudha. Akkuma irraa dubbachuudhaaf yaadde gowwummaa fakkaata. Ammayyuu warra nuyi baranneerra beekna ogummaa dandeettii beekumsa qabnu jedhu biratti amantiin gowwummaadha jechuudha. Callistee waaqayyotti amanta jechuudha. Waaqayyotti of laachuu gaafata. Kanaafiyyuu wanta waaqayyo warra beektota warra nuyi beekna dandeettii qabna baranneerra qoranneerra jedhan sana leeyyaasisuudhaaf jecha gara wallaalotaa karaa warra wallaalotaa warra waa hin beekne dhugaan kun akka addunyaa irratti babal'atu taasisa jechuudha. Kanaaf amantiin anaa fi wanta ani hin ta'a waaqayyo hin godha jedhee waaqayyo irratti of gatuudha la guutummaa waaqayyo irratti of gatu. Hin ta'a waaqayyo kana hin raawwata jettee amanuudha jechuudha. Akka saayinsii biyya lafaa kanatti shallagii hin qabu jechuudha. Saayinsiin biyya lafaa fakkeenyaaf kun kitaaba yoo ta'e kitaaba jedhee baruudhaaf yookaan amanuudhaaf qaqqabatee beekee akkasittiin bira ga'uu qaba jechuudha. Anaaf amantiin akkas jechuudha. Kanaaf amantiin wanta hin argamne wanta hin ta'a jennee immoo abdannu waaqayyo irratti guutummaa irratti of gatu jechuudha. Thank you. Baay'ee galatoomii gara urgeessaattiin deebi'a. So yaadrimee kanarraatii dubbannee gara isatti aanutti darbuu fi yeroo tokko amantii keessatti namooti milikkita gaafatu. Fakkeenya yoo fudhanne ijoolleen Israa'el yeroo biyya Misir keessaa ba'anii gara Kana'aanitti imalanii wanta jabili wantulee mul'atoo yeroo waaqayyo galaana diimaa gargar qoodu ija isaaniitiin arganiiru. Biyya Gibxii keessatti yeroo waaqayyoo dha'icha garagaraa warra Gibxii warra isaan cunqursaa ture Fara'oonii fi namoota isaa wajjin jiran irratti garaagarummaa guddaa uumaa ture. Waa'ee guddummaa waaqayyoo sirriitti ilaalaa turaniiru. Lafa onaa keessatti yeroo samiin maannaarraa harca'u ilaalaa turaniiru. Yeroo kattaa keessaa bishaan yaa'u milikkitoota hedduu ilaalaa turan jechuudha. So qorannaa keenya keessatti waa ta'e tokko kaasa. Amantii namoota durii fi bara kanaa gidduu namoonni yeroo sana ragaa akkasii hin qabanii. Ragaa nuti har'a qabnu har'a macaafni qulqulluun kun dookimentii ta'eetu seenaawwan baroota garaagaraa keessatti waa'een guddummaa waaqayyoo, waa'een hojii waaqayyoo, waa'een namoonni waaqayyotti amananii faayidaa isaan argatanii waaqayyotti amanuu dhiisuudhaaf miidhama namoonni miidhamaa turanii hedduun isaanii as keessa jira. So har'arra dhaabannee gaafa ilaallu amantii qabaachuun
isa yeroo caafati qulqullaa'an barreeffamaan hin jirree caalaa garaagarummaa akkamii qaba innee gaafa laallu waan gaaffii namatti ta'u baay'eetu jira. So mee milikkitooti amantii maali? Maaliif barbaachisu? Akkamitti haa hubannu? Tole Waaqayyo si haa eebbisu jechuun jaalladha. Akkaataan namichi fakkeenya Wi-Fiitiin qabee amantii define gochuuf yaale suni baay'ee natti toleera jechuudha. Waan sirriis immoo wal fakkaatu jechuudha. Isinis haala gaariin ibsitaniitu gooftaan isin haa eebbisu. Kutaa ammaatti jette kanarratti eeyyeen jarri maal gochaa turan jechuudha, milikkita gaafachaa turan akkuma bara kanaallee jechuudha. Namoonni baay'een illee milikkita gaafatu jechuudha. Garaagarummaan nu gidduu jiru yeroo sana jechuudha macaafni barreeffamaa ture malee harkatti hin qabanii jechuudha. Hardi koppiin isaa hin jiru jechuudha. Amma nu harka garuu hardi koppii isaa qabna jechuudha. By the way yeroo sanas hardi koppiin isaa haa jiraachuu haa baatu malee jechuudha. Amma seera too fudhannee fakkeenyaaf seerri barreeffamee jiraachuu haa dhiisu malee yaanni isaa jira jechuudha. Seerri safuu jira jechuudha. Yeroo sana iyyuu yaanni isaa jira jechuudha. Cubbuun adda bahee isaanitti himameera jechuudha. Ni beeku yaada isaanii keessaatii ni qabu jechuudha. Garuu inni ammaa kuni seenaa waggaa 6,000 kan lakkoofsise jechuudha. Kan nuyi farkaatii qabnu jechuudha. Yeroo sana iyyuu Museen waa'ee abboota isaanii dudduuba deebi'anii akka isaan yaadan akka isaan yaadatan waan kaleessa isaaniif ta'aa ture sana akka isaan irra deebi'anii riikool godhanii isaan jajjabeessaa ture jechuudha. Kanaaf unuufis kanarra kan barbaachisu isa sana deebifnee akka nuti fayyadamnuufi jechuudha. Inumaayyuu immoo wanti guddaa unuuf isaan gidduu garaagarummaan jiru jechuudha. Seenaa Yesuus Kiristoos hin qabna nuti amma. Kiristoos du'ee du'aa moo'ee ka'uunsaa isaaniif raajii ture fuula duratti. Unuuf garuu already wantichi raawwateetuma qabatamaatti argaa jirra jechuudha. Kanaafi raajiin immoo du'uuf du'aa ka'uu Yesuusin immoo caalummoo hin jiru. Milikkinni sana caalummoo hin jiru. Akkuma macaafni qulqulluunis jedhu jechuudha. Garaagarummaan keenya egaa kanadha jechuudha. Garuu qorannaa keenya irraa keessatti wanti boldilii ka'u jira jechuudha. Isaaniifis ta'e har'a unuufis wanti barbaachisu inni guddaan maal akka ta'edha jechuudha. Haaromsa hafuuraa malee raajii sana wanta qabatamaatiin arguu miti jechuudha. Yookiin wanta sana osoo hin taane amma kan nu barbaachisu haaromsa hafuuraa akka ta'e immoo nutti dubbata jechuudha. Dubbiin sagalee Waaqayyoo jechuudha. Isaan sana moo nu wayyare? Nu wayyan jedhaan sababiinsa riilii isaan eenyuun arganiiru jechuudha. Museen amma olaalle jechuudha. Qabatamaatti waaqa argee waaqarraa fuudhaa waaqa wajjiniin kominikeet gochaa ture jechuudha. Garuu waaqa du'uun argine. Waaqa cubbamaaf du'u hin argine jechuudha isaan. Nuti garuu Waaqayyo waaqa ta'ee otoo jiruuti unuuf du'ee du'a moo'ee ka'ee yeroo inni gatii keenya baasu yeroo inni ba'aa keenya baatu yeroo inni waraansa keenya waraanamu argine jechuudha. Ana akka koof unu wayya kan jedhuni intini jedha jechuudha. Garuu ammayyuu moo macaafni qulqulluun Ibroota keessatti kan nuti himu maalidha? Waaqayyo amantii jaamaa akka qabaannu barbaada jechuudha. Musees otoo hin taane onis bakka sila ibsitaniitu haalli waa'ee isaanii sun sirriidha jechuudha. Amma waan qabatamaa tanjabilee kana milikkita fidee kana fideete yoo ergasiinsi amana isa jedhurraa jechuudha. Jaamummaadhaan isa amanu isaa Ibroota boqonnaa 11 keessa isin sila jettan san isa sanatu irra sirriidha jechuudha. Yaada kanarratti waa dabaluudhaaf Thank you. iddoo ta'e tokkotti warri Fariisotaa Yesuusin qoruudhaaf milikkita nu agarsiisan. Yesuus lafannitti milikkita agarsiisa jira. Lafanni didemmoo jira jechuudha. Maayinni kaayyoon mallattoo gaafachuu yookaan milikkita dinqii gaafachuu suni kan jedhuu fi bakka sanatti fakkeenyaa fi Maarqos boqonnaa 8 lakkoofsa 12 immoo garuu milikkita nu agarsiisi akkasitti amannuuf wayiiti. Qoruudhaaf jedhanii ragaanuu kennee inni immoo dhaloota kanaa fi ani milikkita hin kennu jedhee immoo ni dida agarra jechuudha. Milikkiti isaan gaafatan suni itti amanuudhaaf miti jechuudha. Otoo isaaniin gaafatanis godhee beeka Yesuus. Garuu immoo qormaataaf gaafatan jechuudha. Gaaffii sila argeessaa gaafadhee nu moo isaa wayya kan jedhuufi nu wayya. Yaadattu barumsuma kana nuusa kana keessatti qorannaa keenya 5ffaa keessatti waa'ee Waaqayyoo wantoota nutti himanii wantoota lamatu jira kan jedhu qorannee dabarre jechuudha. Gareen dura
Tokko waaqayyo kitaaba qulqulluu isa barreeffamee jiru kana jechuudha. Kabiraan immoo uumama jechuudha. Waa'ee waaqayyoo kan nutti himu wantoota kana lamaan jechuudha. Isaan suni innaa sanatti caalaatti maal qabu? Uumama. Uumama qabu. Uumamarraa baratu waa'ee waaqayyoo, waa'ee guddummaa waaqayyoo kana, amaloota waaqayyoo, aangoo waaqayyoo uumama keessatti wanti isaan baratan hedduudha. So bakka biraatti fakkeenyaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos utuu in argin kan amananii akkama gammadan kan jedhu ofiisaatii dubbateera jechuudha. Fakkeenyaaf Toomaasii gaafa Yesuus du'aa ka'ee bartoota gidduutti argame gooftaan ka'eera jedhanii kan itti ani nama nuyi ani isa waraaname sana keessa quba kaa'u malee nama nuyi gooftaan battaluma sana gidduu isaaniitti argame akkuma ol seeneen immoo Toomaasiin kottu deeme. Kottar tokko isa waraaname keessa quba kee kaa'e cinaacha koo keessas quba kee kaa'e jedhee gadhee booddee ati egaa akka sadii booddee maayee Toomaasii amma argiidha dhuguma sirriidha namani innaan ati waan agarteef amantee kan biroon garuu utuun argin kan amananii akkam haa gammadanii isaan kan galateeffamanidha jedhee muni dubbatu agarra jechuudha kana dubbachuu barbaada. Thank you. Anis gaaffii kana maaliif kaasuu barbaade dhaloonni kun waan wayyoo qabu wayii waan fooyyee qabu wayii qaba. Innis maa inni seenaan kitaaba qulqulluu keessatti caalmaatti Israa'eloota caalaa namoota nu dura waggaa 2000 waggaa 3000 dura turan caalaa har'a ragaa baay'ee qabna jechuudha nuti. Caaffati qulqullaa'aan kuni waa hedduu as keessatti ibsee sababii jiruuf waa'ee cubbuu, waa'ee tolaa, waa'ee qajeelummaa, waa'ee dabaa, waa'ee amala waaqayyoo, waa'ee fayyisuu waaqayyoo wantolee hedduutiin ragaa baay'ee qabna jechuudha. Ragaa kana hundumaatti kan nuti fayyadamnu Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 7 irra kan jiru sana. Waa'ee wanta dubbisnu kana, waa'ee wanta abdannu kana amantiidhaan yoo fudhannedha jechuudha. Kanaaf amantiin kun yeroo tokko akka gowwummaa wayiiti kan jedhamu waan hin argine tokko amanuu jechuun karaa tokko gaafa ilaaltu waan ulfaata ta'uu danda'a. Garuu amantiin hiikkoomti isaayyuu wanta hin jirre tokko akka jiruutti amanuudha. Waan hin argine tokko immoo akka waan arganitti lakkaa'uudha jechuudha. So waaqayyo immoo namoota amananiif karaa amantii isaanii jireenya isaanii keessatti wantolee inni gaggaarii hojjetaa ture walii wajjin ilaalla. Kutaa isa xaanu keessatti amantii dubartii tokko nu kaasa. Macaafa qulqulluu keenya gaafa dubbisnu Wangeela Maatiyos boqonnaa 15 lakkoofsa 21 kaasnee gaafa ilaallu amantii dubartii tokko waliin dubbii isheen gooftaa Yesuusii wajjiniin goote keessatti dubartiin kuni qomoo Yesuus keessaa dhalate miti. Hidda dhaloota ishee gaafa lakkoofnu isheen dubartii warra Kana'aanii akka aadaa yeroo sanaatti gooftaa Yesuus Yihuudoota keessaa waan dhalatee fi dubartii kanaaf akka seera yeroo sanaatti wanti immallee wayii ta'e tokko jira. Garuu karaa dheeraa deemtee dhuftee daangaa hin baratamne cabsitee utuu isheen Yesuusii wajjiniin afdubbii gootu waan haaraa tokko barbaadduuti argina. Waa'ee dubartii kanaa macaafa keenya Maatiyos boqonnaa 15 keessaa arganna. Mee sambii waa'ee amantii dubartii kanaa waan nutti himi. Yesuus amantii keenya hin arga. Sadarkaan amantii keenya maalirra akka inni jiru hin beeka jechuudha. Waa'ee dubartii kanaa dura waa'ee warra Yesuusii wajjin walitti dhufeenya gaarii qaban jedhamanii yaadamanii waa'ee warra 12 sanan kaasuu barbaada. Maarqos boqonnaa 4 lakkoofsa 40 irratti Yesuusii fi bartoonni bidiruu yaabbatanii iddoo ta'e deemaa turanii bubbeen jabaan ka'ee Yesuus irra rafa ture jechuudha. Waa'ee dubartii kanatti deebi'uudhaaf jechuudha. So bidiruun sun haalaan garmalee amma camte baay'inaan wanna qabanis galaanatti gad daddarbatan jechuudha. Akka lafaatti yoo ilaalte Yesuus nama ta'e dhalate miti muuxannoo galaanarraa Phexros faatu caala ture Yesuusiin. Sababiin isaa isaan hojii maatii isaanii wajjiniin Phexros faa Yaaqoob faa kuni laga Galiilaatti guddatan qurxummii qabuudhaan jechuudha. Muuxannoo duraan qaban sanatti fayyadamanii galaana sana bidiruu sana gabgochuu yaalan hin dandeenye. Dhumarratti baafa balaqqeessi wayii mul'atu Yesuus lafa nicee akkamittiin raftaati muudhaaf jenna yoo gooftaa kaasan akka isaanii ka'ee wajjin Yesuus jechuudha. Galaanicha gabgodhee deebi'ee maaliif sodaattanii miirri amantiin keessan jedhee yommuu isaan gaafate ilaalla jechuudha. Jarri kuni warra Yesuusii wajjin ammayyuu isin amantiin qabdanii amantiin qabdanii warra Yesuusii wajjin nyaatanii
warra yeroo inni bishaan daadhiitti jijjiiru arganidha. Warra yeroo inni du'aa kaasu arganidha. Warra yeroo inni jaamaa jabanu arganidha. Warra yeroo inni kuukuu qajeeshu arganidha jechuudha. Dubartii ishee kana ishee tamma itti kana yommuu laaltu mucaa ishee duraa dhukkubsate. Gara Yesuusiin dhufte. Isheen qomoodhaanii akka lafaatti qomoo warra Yihuudii miti jechuudha. Yesuus immoo qomoodhaaf hin dhufne. Yesuus qomoon qabu. Inni amantiidhaan qoodeen dhufne qomoodhaan qoodeen dhufne qomoo sana sanyii Yihuudii jedhamu sana keessaa yoo dhalateeyyuu ilmaan namootaa hundumaatiif dhufe. Akkuma Yohaanis boqonnaa 3:16 irratti Waaqayyo akkasumatti biyya lafaa jaallate tokkicha ilma isaa hamma kennutti. Biyya lafaa jaallate jechuun waa'ee mukeenii gaarreenii bineensotaa miti waa'ee namaadha kan inni dubbachuu barbaade. Warri isatti amanan hundinuu immoo akka fayyaniif malee akka badaniif miti. So dubartiin kun gara Yesuusiin dhattee mucaa koo naa fayyisi maaloo ittee gaafa isheen kadhattu jalaa callise. Luqa deemte. Abdii kuttee maaliin nuu callee maal kana ijoolletu mana dhaga'uu ittiin deemine jechuudha. Luquma deemte maaloo maaloo. Shakkuu fi sababa qabdi. Sababa qabdi. Inni deemu ittiin deemine luqama deemte bartoonni booddee maaliin dhageessu ati jedhan Yesuusiin. Bakka dubartii kana waan isheen barbaaddu godhiiti. Of biraa deebisi. Of biraa deebisi. Waci ishee isaan rakkisee naan jechuudha. Yesuus irra deebite gaafatti ammas. Buddeena ijoollee fuudhanii siree jala buusan jedha. Jechi kuni jecha baay'ee ulfaataadha. Yaada sana bartoota keessa jira. Namoota kan biroo warra isaan faana yaa'an keessa jira jechuudha. Ayidooloojiin Yesuus warra Yihuudataatiif dhufe kan jedhu jechuudha. Kanaaf yaadni sun akka inni booldi ta'ee dubbatu mul'atu barbaade Yesuus yookaan guddatee akka inni mul'atu barbaade. Sana booddee sirrii jettee dubartittiin hin dogoggorte maalati silaa biyya lafaatiif dhufte akkamitti naan immoo saree naan jettee wacan kaasne jechuudha. Indaami itti dhaga'amuutu ture. Ittuma fuutee hordoftee garuu. Ittuma fuutee maal jettee dhuguma jettee gooftaa garuu saroonni koo akkuma beektu sama addiirraa argamu maal goote hin funaannetti. Yesuusii garaa isaa ciise jechuudha. Amantii dubartii kanaa beeka jechuudha. Yesuusii amantii keenya beeka kan jedhu sila kan hin dubbadhe jechuudha. Sana booddee maal ittiin jedhaa? An amantii akkasii Yihuudota keessatti biyya kana keessatti yoo nagarree dheetu waa'ee dubartii sana guddisee dubbate jechuudha. Mucaan ishees hin fayyee isheenis fayyitee. Baay'ee Sambee iddoo kanarratti jechuudha. Amantiin ishee kan inni baay'ee ajaa'iba jechisiisu jechuudha. Tokkoffaa dubartiin kuni warra kan Kiristoos jedhaman warra Yihuudota jedhaman warra waan kun kiristaanummaan kun kan keenya jedhanii amantii gara ofii isaaniitti qaban keessaatii miti. Iddoon kuni isheef hin malu akka isaaniitti ija isaaniitiin jechuudha. Isaanumti iyyuu bartootumti warri Yesuus duukaa deeman sun iyyuu immoo maaliif dhufte lafti kun kan kee miti ittiin jechaatti gungumaa jiru bartootumti Yesuus mataan isaa jechuudha. Wanti baay'ee abdii nama kutummoo yeroo isheen mucaan koo dhukkubsatee jira naa fayyisi jettuuni calluma jalaa jedhe. Calluma jalaa jedhe jennaan isheenis maaliin jenne jechuudha waa reelii bakki kun nan ilaallatu jettee duuban deebine. Dogoggoreen dhufe sila. Dogoggoreen dhufe jettee duuban deebine jechuudha. Ammas ittuma fuftee maal goote jechuudha kadhatte jechuudha. Baay'ee asirratti yeroo tokko yeroo nuti dhimma keenya waaqa keenyatti dhiyeeffannu waaqayyo calluma jedhe jechuun hin dhageenye jechuun miti waa'ee keenyatti dhiise jechuun miti jechuudha. So ittuma fuftee gaafatte jechuudha. Ittuma fuftee kadhatte jechuudha. Inumaayyuu amma immoo dubbida maal taate jechuudha. Yeroo inni orotoo isheen kadhachaa jirtuuti maal ittiin jedhe jechuudha. Hirbaataa ijoollee maal gochuun sarootaaf hin kennamu yeroo inni jedhu jechuudha. Baay'ee jechuudha. Wanta abdii nama kutachiisu ture jechuudha. Ammas maal hin goone abdiin kutan maal jette malee jechuudha. Eeyyeen dhugaadha. Ana iddoon kun maaliin ta'u? Anaaf hin malu jette jechuudha. Isheentiyyuu Yesuus Yihuudota qofaaf akka dhufeetti hubannaa wayii qabdi garuu rakkoon ishee waan ishee dhukkubseef daangaa wayii wanta hin baratamne wayii cabsitee Yesuusitti dhuftee jechuudha. Kanaaf sanaaf beekamtii laattee of course ani nama dadhabaadha garuu ayyaanni kee lafa jirutti nagahaa jette jechuudha. Caalaatti immoo gad of deebiste. Gad of deebiste baay'ee jechuudha. Sanaan booda amantii akkasii ani argine ittiin jedhe waaqayyo dhugaa ishee fi baay'ee jechuudha. Amantii kana fakkaatu fakkeenyaaf Yohaannis Luqaas boqonnaa 7 keessatti immoo hangafa 100 jira jechuudha. Namni sun nama gaariidha. Uumamumaan jechuudha. Warra Yihuudotaa siin gargaara ture. Mucaan isaa duraa dhukkubsatee gaafa inni namoonni isaa dhukkubsateeru warra Yihuudotaatti himate. Isaan immoo dhaqanii jaarsummaa wayii gara Yesuusiin dhaqanii inni kun nama gaariidha nu gargaara akkas akkasii maaloo. Gaarummaa isaa odeessanii Yesuus amma
Toleedha Yesuus. Maalli isin beree jedheen deebis. Isinumtuu eega dhuftanii jedhee duukaa qajeele. Gaafa inni dhaqu hin dhagaye namtichi. Yesuus mana kee dhufaa jira, kunoo mana dhufaa jira, munaamu kan jedhu odeeffannoon hin qaqqabe jechuudha. Itti fiigee immoo karaatti. Gara mana kootii dhufuuni sirraan jedhu. Ani nama cubbamaadha. Ati qulqulluudha. Godoo mana koo jala seenuun siif hin ta'u. Ani fakkeenyaaf hangafa dhibbaadha. Fakkeenya dubbachuu jalqaba jechuudha. Hojjettoota of jalaa qaban. Asuma dhaabbattee waa itti mucaan koo hin fayyadu. Maa jenna amantiin suni warri kadhatee geesse Yesuusitti namanne. Ilaal. Waan namicha gargaaru fedhaniiti malee baay'ee Yesuusitti amananii miti baay'ee isaan. Garuu anis amma gaaffii tokko si gaafadha jechuudha. Warra Kiristoos wajjin deemaa jirru kana keessaa amantii qabna jedhamna amma nutis waa'ee keenyaaf jechuudha. Yeroo tokko natti dhaga'ama jechuudha. Of course bartoonni hamma kana arganii isa wajjin deemanii deddeebi'anii amantiin isaanii akkasitti erga madaalamee jechuudha. Ammayyuu amantiin qabdanii isin erga jedhamanii macaafa qulqulluu keessatti gara fuulduraayyuu qorannaa keenya keessattuu ni argina jechuudha. Amantii amma ija sanaa fi caatuu qabaattanii kan jedhu jira jechuudha. Kan keenya maal fakkaata? Dhugaa iddoo baay'ee isaarratti waldaan guutee namoonni yaa'u sanbata wangeela kana qabatanii yaa'u waldaan lafa teessistu hin qabu. Iddoo baay'ee isaatti jechuudha. Waan amantaa kamiyyuu irratti baay'ee isaa guutuudha. Gaafa amantaan tokko dhimma isaatiif bahu amantaan isa kan biraas yommuu ilaaltu namni daandii guutee cufee deema jechuudha. Hammi kun amanaadhaa'oo kan jedhu itti gaaffii fakkeenyaaf dubartittii ishee waggaa 12 dhiigni ishee dhangala'e sana yaadatte. Namoota baay'eetu duukaa deemaa ture. Manumatti iddoo baay'ee dhaqxeetti isa xumuraa ejibbaata deemte jechuudha. So gaafa dhaqxu waan biraas hin goone. Inni fayyisa eegatee ani fiixee uffata isaatii yoon qabe nan fayyisa jedhattee qabde jechuudha. Kan si ajaa'ibu qaxxalee dhiigni ishee sun egaa dhaabbatee booddee suutettee bahuudhaaf jette. Hafuura dhoffatte. Yesuusi amantiin dubartii sana akka inni mul'atu godhe jechuudha. Isa booddee kitaaba gara biraarraa yommuu dubbisnu maa jedhaa? Eega isheen qabdee fayyite namoonni kan biraa naqanii qaban. Uffatuma isaa uffannumti isaa fayyisaa jedhanii qabanii kan qabanidha. Hin fayyinedha. Amantiidhaan ta'a wantichi jechuudha. Gaaffii urgeessaatti deebi'uudhaaf har'aa hundi keenya warri waldaa guutee dhaabbata amantii iddoo adda addaatti namni karaa guutee wangeela guutee baadhatee yaa'u kun hundi isaa amanaadhaa'oo kan jedhu yoo jiraate mitiidha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2:23 kaa'anii dubbifachuu danda'udha hordoftoonni sagantaa keenya. Inni amantii nama hundumaa haala nama hundumaa beekadha. Yesuus haala keenya hundumaa beeka jechuudha. Eenyu maaliif akka inni deebi'u beeka? Luuk Yesuus akkama obsaa akka inni ta'e Yihudaa irratti hin bartu maali? Kan sadii wal akka hojjetanii hojjetii qodaa tokko keessatti nyaatanii wajjin rafuu wajjin ka'uu Yihudaan bor maal akka inni gochuudhaaf jiru beeka jechuudha. Kanaaf wangeela Maatiyoos boqonnaa 7 keessatti mamaa jedhaa ilmi namaa deebi'ee hin dhufa. Yennoo dhufu amantii lafarratti argata laataare jedheetu moo jiree jedha jechuudha. Maal jechuudha? Kan yaa'u kun hundinuu kan baay'izawee akka fakkeenya nama waa'ee dubartittii dubartiin sun gara Yesuusitti akka isheen hin dabarreef jedhu sun danqaa cimaa tura. Galatoom waa'ee namicha isa Maarqos boqonnaa 9 keessa jiru sana wajjiniin yoo qabne immoo abdii tokkotu natti dhaga'ama amman yeroo mucaan isaa Hafuura Hamaatiin qabamee gara Kiristoos dhaqee amantiin qabu yeroo Yesuus ittiin jedhee amantiin qabu garuu amantii dhabina koo maal na godhi jedhe gargaarii jedhe sun immoo abdii keenya ta'ee argina jechuudha. Innaa yeroo hundumaa sana beekne kanaaf beekamtii kennine kadhannaa keenya ta'uu danda'u itti jiraata jechuudha. Namni sunis Waaqayyoon isa gargaare mucaan isaa hin fayyeefi jechuudha. So kana beekuu qabna jechuudha yeroo hundumaa akka amantiin keenya hir'uu ta'ee beekne amantii keenya guddifachuudhaaf kadhachuuf dubbisuu maal gochuun akka nurra jiru. Thank you. Galatooma lachuu keessanuu fakkeenyota gaggaarii nuuf kaastanii fakkeenyota ammasiin kaastan hundumaa keessatti kan nuti arginu bilchina amantiiti. Dubartittii waggaa 12 dhiigi ishee dhangala'ee yoo fudhanne ogeessota jiru jedhaman hundumaa bira deemte daawwaa ogeessi fayyaa kennuu fi ajajuu fi hundumaa fudhatte nama fayyuu dadhabde dhumarra geessee ani xuqaatii qofaatii nan fayya. Yeroo tokko manuu daawwaa ogeessi nuu kennutti amanna miti. Kana hundumaa herga dadhabdee fayyisuu didee dhumarratti ani yoon tuqe duwwaa nan fayya. Waan kana yeroo seeraa isaa dubbannu waanuma salphaa wayii namatti fakkaachuu danda'a. Nama waggaa 12 dhiigi dhangala'e tokko tuqeen fayya jedhanii
haala isaa gaafa laallu gaafa ibsinu dhugaa dubbachuuf amantii baay'ee guddaadha jechuudha. So amantiin maal jechuudha? Akkas ilaalaa turre amanuudha. Duwwaarra dhaabatanii lafa onaarra dhaabatanii haalota hin mijanne keessa dhaabatanii dukkana keessa dhaabatanii ifa laaluu jechuudha. Haalli mijataan bakka hin jirretti waaqayyo haala mijeessadhanii amanuu jechuudha. Baay'ee too dhukkubsachaa jiranii waaqayyo na fayyisa jedhanii amanuu jechuudha. Wanti namatti tolu Gooftaa Yesuus dubartittii kanaanis maal jechaa ture? Ishee orma sanaan akkuma amantii keessii baa ta'uu jechaa ture. So namoonni amanan waan amanan argachaa turanii carraa kanaan warra sagantaa keenya hordofaniif illee dhaamuu ka barbaannu namni haala garagaraa keessa jiraachuu danda'a, rakkoo garagaraa qabaachuu danda'a, qomqabaa garagaraa jala jiraachuu danda'a, dhiibbaa biyya lafaa garagaraa keessa jiraachuu danda'a. Garuu Yesuus inni baroota keessatti warra isatti amananiif gargaarsa guutuu kennaa ture. Har'allee nu gargaaruuf, nu tumsuuf, nu fayyisuudhaaf yeroo hundumaa Gooftaa Yesuus nutti dhiyoo akka jiru dubbachuu barbaada. Mee gidduutti bishaan fuuldura keenya jira. Bishaan kana dhunnee boqonnaa fudhannee walitti deebina. Kabajamoo hordoftoota keenya ammas turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Walitti deebinee irraa hordoftoota keenya egaa akkuma amma ilaalaa turre waa'een amantii hiikonsaa baay'ee gadi fagoodha. Macaafa qulqulluu keessaa heertuu tokkoon dubbisaa heertuu baay'ee nama ajaa'ibu tokko. Sila akkuma ilaalaa turre namoonni baay'ee Yesuusitti dhiyoo jiranii amantii barbaachisu yeroo isaan dhaban argineerra. Namoonni immoo aadaan isaanii, eenyummaan isaanii, bakki isaan dhalatan, haalli isaan keessatti dhalatan utuu isaan daangessu immoo waa cabsanii immoo Yesuus keessaa bishaan fayyinaa waraabbatan akka jiran argine. Macaafa keenya Wangeela Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 19-20 dubbiseenii achirraa akka eegalluun barbaada. Bartoonni ergasii kophaatti gara Yesuus dhufanii nuyi maaliif hafuuricha hamaa sana baasuu hin dandeenye jedhanii isa gaafatan. Yesuus immoo deebisee amantiin keessan waan hir'ateef kaa anoo dhugumaan isiniin jedhaa amantii hamma ija sanaafichaa geessu utuu qabaattanii gaara kanaan asii ka'ee achi butadhu hin jettu gaarichis asii ka'ee achi hin butamaa wanti isiniif hin danda'amnes hin jiru. Seenaa kana dudduuba deemnee lakkoofsa 14 irraa gaanee gaafa dubbisnu nama tokkotu ilmi isaa jalaa dhukkubsatee hafuura gaggabdoo wayii qaba. Takka ibidda keessa isa buusaa, takka lafa wayiitti isa kuffisaa. Haala kanaan otoo rakkachaa jiru namoota Yesuusiin hordofan bartoota Gooftaa Yesuusiin faana deeman argeetu gara bartoota Gooftaa Yesuus geesse. Bartoota Gooftaa Yesuus bira geessinaanii hafuura hamaa mucaa kana keessa jiru baasuu dadhabani. Dhumarratti namichi kun itti fufeetu gara Gooftaa Yesuus deemeetu akkas jedhe. Yaa Gooftaa, daa'imni koo rakkoonsaa kanadha. Furmaata akka argatuuf bartoota keetti geesseen ture garuu furmaata naa kennuu hin dandeenye ittiin jedhe. Nama ajaa'iba. So yeroo tokko tokko namoonni waa'ee Yesuus gaafa dubbatan duukaa buutota Yesuus gaafa jedhamanii namoonni waa'ee Yesuus dubbachuu keenya, lallabuu keenya, tajaajiluu keenya beekanii waa nutti matu jechuudha. Furmaata mini duukaa buutuu Yesuus jechuun bartuu Yesuusii wanta isaan hojjechuu danda'anii olitti akka isaan hojjetaniif iyyuu Yesuusii isaaniifis nuufis aboo kenneera. Yesuus baay'ee gocha kanatti gaddee aaree dhaloota sana arrabseetu utuunni waa dubbatu sana booda hafuura sana ifatee keessaa baasedha. Gaafa Yesuus hafuura sana keessaa baasu bartoonni Yesuusii gara Gooftaa Yesuus dhufaniitu yaa Gooftaa nuti maaliif dadhabne? Gaafa inni jedhu heertuu nama dubbise kana Gooftaa Yesuusii amantiin qabdanii amantii aga isaa ija sanaafichaa otoo qabaattanii gaara kana buqqisuu dandeessu jedhe. Mee urgeessa amantii
ija sanaa ficaa jechuun akkamittiin ibsama? Fayyaa ta'e ani waan tokko sila barsiisaa Sanbatuu akkan gaafadhe jechuudha. Har'aa amantiin jiraayii warri waldaatti argamnu kun akkam amantiin keenya bartuun nu erga akkas jedhamanii riili amantiin akka hin jirredha jechuudha. Garuu faallaa sanaa immoo yeroo dubbifnu yeroo qayyabannu macaafa keenya faallaa sanaa immoo miira amantii argina jechuudha waldaa keessatti. Garuu miirri immoo maal miti amantii miti jechuudha miirri immoo jechuudha. Amma isa durii marra caalaayyuu keessumaa bara keenya kaarentii gaafa laallu immoo miirri amantii immoo baay'ee ho'ee argina jechuudha. Maaliif akkuma sida barsiisaanu jedhe karaa cufnee wangeela qabannee maal jennee waldaan guute argina jechuudha. Miirri ni jiraata sun garuu maal miti jechuudha. Amantii miti. Amantii miti jechuudha. Even bartoota keessatti illee sana ture jechuudha. Amma namicha isaa ammaa kana gaafa laallu Maatiyuus boqonnaa 17 keessa isaan mataan isaanii miira qabu malee Kiristoos yaalaniiru. Iddoo tokkotti maaltu na ajaa'ibaa namicha isa sooressa sanaan yaadadha amma yeroo ati jettu jechuudha. Namicha isa dargaggeessa sooressa sana yaa barsiisaa seeraa yaa barsiisaa ani mootummaa waaqayyootti galuudhaaf maaltu natti hir'ata jedhee bakka. Ani guutuudha akka jechuudha. Miira qaba guutuu. Macaafni qulqulluu maal jedhe Yesuus isa argee hin jaallatee jedha. Zikali duuba sagaalu hin jaallate numtu jechuudha. Kana booda abboommii eegi maal kana xinnummaa kooti kaaseyyuu maal godheera de raawwadheera jedhe. Kana booda Yesuus sila maal jennerre Yesuus hin arga amantii keenya arga isa goomsuun miira keenya qofaa osoo hin taane dhugaa jiru ni arga Yesuus jechuudha. Sanaan booda Yesuus to the point gara intini deemeeti qabeenya kee gurgureeti maal godheedhe kottuu duukaa bu'ii jedhe. Maaliif waan namichi amantii namichaa waan namichi waaqeffachaa jiru isa keessatti beeka waan ta'eef har'allee Yesuus riilii nuti maal waaqeffachaa akka jiru eenyutu unu keessatti hundee jabaa akka qabu dhuguma waaqa isa waaqaaf lafa uumee isa unuuf du'e sana isa silee jenne sana moo maal waaqeffachaa akka jirru ni beeka jechuudha. Kanaafuu waan beekuuf garaa keenya waan arguuf utoo hamma ija sanaaf icaa qabaattanii jedhe. Otoo hamma ija sanaaf icaa qabaattanii gaara kanaan asiiti buqqa'ii dachaa ta'e yoo jettani akkasiin jettan ta'a jedha jechuudha. Kanaafi miira keessaa baaneemma nuti maal ta'uu qabna jechuudha. Amantii kana shaakaluu akka nuti qabnudha jechuudha. Inumaayyuu Efesoon boqonnaa 2:8 irratti kan barreeffame maal jedha? Isin ayyaana waaqayyoon karaa amantii maal taatanii jedha? Fayyifamtanii jedha. Ayyaana waaqayyoon karaa amantii maal taatanii? Fayyifamtanii. Kun immoo kennaa waaqayyooti malee gochaa ofii keessanii miti jedhee nu barsiisa jechuudha. Kanaaf karaa amantii ayyaanni nuuf dhufa jechuudha. Ayyaana waaqayyoo kana ayyaanni waaqayyoo waa hundumaaf gahaadha miti fayyina keenyaaf gahaadha samii galuudhaaf gahaadha. Garuu sun immoo eenyurra dhaabbata amantii keenyarra dhaabbata jechuudha. Riilii nuti waaqarratti amannee jirra. Yeroo rakkina keenyaa yeroo gadda keenya shaakalaa jirra amantii keenya. Dubartii siraatti sin deebisa jechuudha. Mucaashii akkanatti jalaa dhukkubsachaa jiru keessa qabatteeti amantii shaakalaa turte. Yeroo inni jechoota gurguddaa kana isheetti dubbatu maal gochaa turte jechuudha. Abdii kutattee hin deemne jechuudha. Amantii ishee shaakalte jechuudha. Amantiin namicha Maarqos keessaa boqonnaa 9 keessaas immoo ati amantiin qabdu siifayyuu hin danda'u mucaan kee gaafa jedhame eeyyeen ani amantiin qabu garuu amantii dhabisa kootti maal na godhi na gargaara jedhee kadhatee jechuudha. Nuti amma akkas gochuu gadhuuf deebifnee amantii keenya guddifachuuf amantii keenya shaakaluutu nurraa eegama jechuudha. Fayyinni keenya amantii keenya irra waan dhaabbatuuf. Yaada al tokko yaada namoota wal falmisiisu. Gaarri suni akkuma wanta gaara ta'etti namoonni qilxuu kana yookaan sarbuu kanaan buqqa'ee wantoonni sun maali kan jedhu beekuunis barbaachisaadha jechuudha. Dhukkubni, rakkinni, muddamni namaa, cinqamni namaa isaan sana Yesuus akka gaarota jireenya namaa akka namni sochoone dhorkan sanneen buqqisuu dandeessuudha. Fakkeenyaaf dubartiin sunis akkuma amma jennee gaara sana fudhattee gara isaa dhatte jechuudha. Gurbaan inni hafuura hamaatiin qabame sun jireenya isaa keessatti gaara waan ofii isaatii sochoosuu hin dandeenye amantii qofti kan isaa irraa kaasuu danda'udha jechuudha. Isaa dhanni Yesuus xiyyeeffachuu barbaade amantiin wanta miti. Wanta goonnu qabatamaa akka fakkeenyaaf akka kubbayyaa kanaa miti jechuudha. Wanta nama keessa kaa'amu miti jechuudha. Miira miti. Yeroo nutti ho'ee ho'isnee yeroo nutti qabbanaa'u kan qabbaneessu. Yookaan haala irratti maal jenna siiti waqtii
waqtii irratti kan hundaa'u miti jechuudha. Amantiin yeroo nutti tolu waaqeffannee amantii gaarii qabaannee yeroo akka keenya waa qabu yeroo fayyaa qabnu yeroo waan gaariitti jirru waaqeffannee yeroo immoo nutti badu yeroo rakkinni dhufu dhukkubni dhufu dhabuun yeroo dhufu immoo wanta dudduuba deebinu miti jechuudha. Thank you. Baay'ee galatoomaa lachuu keessaniyyuu yaada jajjabaa yaada bilchaataadha kan isin nuuf kaastanii walumaa galagaa amantiin miira miti. Onnee ofiirraa amanuudha. Onnee ofiirraa jireenya ofii wanta namatti ulfaatu akka gaaraa akka tulluu kan namatti ulfaatu hundumaa baatanii miila Yesuus jala kaa'uudha. Wanti namatti tolu macaafa qulqulluu kana keessumaa dhimmoota amantii faana wal qabatee gooftaa Yesuus lafarra yeroo ture baay'ee isaa namoota dhukkubsatan fayyisaa ture warra du'an du'aa kaasaa ture warra qaamni isaanii gar tokko du'e gar tokko fayyaa qabu fayyaa guutuu kennaafii ture. Namoonni bakka garaagaraa kutaa hawaasa garaagaraa keessa rakkina garaagaraa gaaffii garaagaraa qabatanii gara isaa yeroo deemaa turanii baay'ee isaanii gaaffii ni gaafataa ture ni amantaaree waan jiru. So wanti kun akkasii ta'uu ni amantaaree. Har'as namoonni gaaffii qaban, namoonni dhukkuba qaban, dhibee qaban, yaaddoo qaban, gaaffii isaanii qabatanii yoo gara Waaqayyoo dhufanii Waaqayyoo sagalee wal fakkaatu himaa fedhee yaadan ni amantaaree. Yoo amanne nama amanuuf wanti hundumtuu hin danda'ama. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kabiraan qorannaan keenya itti fufee waa'ee fakkeenyota amantii kaasa. Ibroota boqonnaa 11 irra deddeebi'itu kaasa. Ibroota boqonnaa 11 keessatti maqaa namoota baay'eetu eerame. Namoota amantii isaaniif gatii guddaa kaffalanii haalota hin mijanne baay'ee keessa dhaabatanii namoota amantii isaanii beeksisan. Amantiin bu'aa jireenyaati. Namni tokko amantii qabamoo hin qabu ka jennu harka baasnee mini jechuudha. Harka baasnee Mr. X'n amantii qaba, Mr. Y'n immoo amantii hin qabu jennee murteessuu otoo hin taane bu'aa jireenya keenyatu murteessa. Haalota keessa nu dhaabu, qoorummaata keessa, abidda rakkinaa keessa nu dhaabee nu bilcheessa yoo ta'e amantiin keenya sana booda jechuudha kan inni beekamu. Mee sanbi fakkeenyonni amantii kun maali? Keessumaa Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa gara jalqabaa giddu galeessa godhattee waan dubbattu. Ibroota boqonnaa 11 keessatti guutummaan isaa boqonnaa amantii jedhame, boqonnaa gootota amantii jedhame beekama jechuudha. Qorannaa kitaaba qulqulluu keessatti kitaabota adda addaa yommuu itti dubbisnu jechuudha. Sababiin isaa namoota hedduutu maqaa dhaame Abeelirraa kaasee haga Rahaabejjituutti jechuudha. Maqaa ishee sababa malee kan hin kaase jechuudha. Jarri kuni Waaqayyo irratti amantii qabaniinitu kitaaba qulqulluu keessatti maqaan isaanii galateeffame namoota fakkeenya gaarii ta'u jedhamanii eeramanidha jechuudha. Amantiin jara kanaa guddachaa dhufeetu sadarkaa barbaachisu irra ga'e jechuudha. Amantiin waan guddatudha. Yookiin hin quucara, hin bada, yookiin immoo hin guddata. Warri Waaqayyo wajjin imala isaanii jalqabanii dhumi isaanii badiisa ta'es jiru. Warri immoo amantii isaanii guyyaadhaa gara guyyaatti guddisuudhaanii sadarkaa Waaqayyo barbaadu irra immoo ga'an jiru jechuudha. Waaqayyoon beekanii guutummaa Waaqayyotti of kennan jechuudha. Sila duraan akka dubbanne maa inni amantiin hin ta'a jennee Waaqayyo irratti of gannee kun humna kootiin, beekumsa kootiin, dandeettii kootiin, ogummaa kootiin miti Waaqayyotu kana godha innee Waaqayyotti of laachuu gaafata jechuudha. Of gatu irratti of gatu kan inni gaafatu jechuudha. Amantii keenya kana maaliin mirkaneeffannaa akkuma Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 17 irratti jedhu amantiin dhaga'uudha. Kan dhaga'amu sun immoo dubbii Waaqayyooti. Hin dhageenya maal dhageenya kan jedhuuf immoo dubbii Waaqayyooti jechuudha. Isa dubbii Waaqayyoo dhageenya isa dubbisna sanatti maal goona in amanna jechuudha. Kun shallaggii hin qabu. Shallaggii jechuun akka herregaatti yoo akkas gootee asiin baatee achiin baatee akkas gootaa kan jedhu foormulaa hin qabu jechuudha. Guutummaatti Yesuus itti amanu jechuudha. Jarreen suni akkasumatti kanatti Kiristoos itti amanu jechuudha. Hin dubbisan dubbii Waaqayyooti inni jedhu kuni wangeela jechuudha. Wangeelaan dubbisnee immoo dhiibna miti jechuudha. Akka nama asoosama dubbisuutti akka nama tiyoorii biyya lafaa kana dubbisuutti miti kan nuti dubbisnu jechuudha. Egaa dubbisnee hin kadhanne jechuudha. Dubbiseera isan kadhadhe kan ammoo isan dubbise kan ammoo naaf ibsenne jechuudha. Maal jechuudha yeroo dubbisuuf jennuun kadhanna egaa dubbisnee deebinee sin kadhanna jechuudha. Isa booddee eenyummaa ofii beekuun barbaachisaadha. Urgeessaan duraan kan kaase namticha isaa Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 24 sana irratti maa jedhee nama amantii dhabiinsa kootti na gargaari.
jechuun beekeera jechuudha. Eenyummaa isaa beekeera. Amantiin isaa suni akka inni mucaa isaa fayyisuu hin dandeenye waan beekeef na gargaare. Ani dhufeera waan hin gochuu danda'u kanadha. Amantiin moo dhuguma amantiin koo hirruudha. Ati immoo na gargaare. Waaqayyo hin dhiisne isa gargaare jechuudha. Sambi yaada kee waan lama cimsuun barbaada. Inni tokko amantiin akka guddachaa deemu akka nuti beeknu jechuudha. Amantiin hin guddachaa deema, amantiin hin shaakalama jechuudha. Hin shaakalama. Amantii keenya akkamitti guddachaa deema wantoota amantii edanuma baay'ee dubbisaa deemnuun amantiin keenya maal ta'a deema jechuudha. Roomee boqonnaa 7 lakkoofsa 17 jedhu dhaga'uun eessarraati? Dubbii waaqayyoorraa. Amantiin dhaga'uurraati. Dhaga'uun immoo dubbii waaqayyoorraati jechuudha. Edanuma baay'ee dhagaa deemnuun amantiin keenya maal ta'a deema jechuudha. Guddachaa deema jechuudha. Wanti lafaa wanti iddoo qabate nu keessaa iddoo dhabamaa deema. Dubbii waaqayyoo nu keessatti biqilee maal ta'a deema jechuudha. Ija guddachaa deema jechuudha. Inni kan biraan immoo kadhachuudhaani jechuudha. Akkuma namicha sanaa gad of deebisee waaqayyoon kadhate ana nama amantii hin qabne kana amantii dhabisa kootti na gargaarii jedhee kadhate sana yoo kadhannu jechuudha waaqayyoon dhaga'a. Waaqayyoon dhagaa deebii nuu kenna amantii keenyatti nu guddisa jechuudha. So warroonni kun lamaan maal ta'u jechuudha amantii keenya guddisaa deemu jechuudha. Kanaaf yoo xiqqoo dubbifna ta'e amantii xiqqoo qabna. Yoo xiqqoo kadhannoo ta'e amantii xiqqoo qabna jechuudha. Garuu maatii keessa namni amantii cimaa qabu tokko yoo jiraate hin ga'u maatii sanaa. Abbaan amantiitti cimaadha haati cimtuu yoo taate yookaan ijoollee cimtuu yoo taate maatis boqonnaa 25 wajjinii wal qabsiiste dubartoota 10tu ture kurnan suni imala hedduu wajjinii adeema. So liqeeffachuudha dhumarratti maali qodaan ibsaa isaanii dhaamuu ga'e waluma faana dhaamuu gaana warri sun irraa hafaa qabutti naqatan nuu kennaa jennaan akkamitti haala sana keessatti jedhu sun garaa jabaatan kan nama sin jechisiisu jechuudha. Maal ta'a zayitii sana walitti cobsaniif ta'e maa inni zayitiin suni amantiin nama tokkoo kan biraa maatii maaf hin gargaaru waan jedhamu namoonni akka yaannetti waan hin argi jarri sun gara jabeeyyii ta'anii miti baay'isuu amantiin koo haadha manaa koo hin fayyisu ijoollee koo hin fayyisu. Ermiyaas Isaayaas keessatti fakkaata bara sanattidha. Iyyoob Daani'elii fi Nohitu jiraataniillee ijoollee isaaniillee in oolchanii. Fakkeenyaaf eenyuun haadha manaa Looxi haadha manaa isaa oolchuu hin dandeenye. Waan iddoo tokkichatti wal faanatti himame garuu maal hin goone isheen isaan amananii duuban galagalinaa waan salphaadha bakka. Asii baataniittu harka qabee guutatee baasetu isheen qaqqabattu karaadhaan gahi bakka kana booda duuban deebiina fuulduratti imalaa malee isheen garuu duuba deebitee achitti hafte jechuudha. Wayyoo haadha manaa kodheetu duuba deebi'ee ta'een immoo kan sammuu morma akkas naannee hafaa jechuudha. Asirratti amma amantiin hin shaakalama kan jenneef kanaafi jechuudha. Si'a jalqabu maaliif akka waaqayyoon waaqessinu maaliif akka waaqayyoon amannu beekuu danda'uu qabna jechuudha. Wantoota xixiqqoof waan nyaannee bulluuf yookiis immoo waanuma lafaaf yoo ta'e akka haadha manaa Looxa amma inni kaase kana jechuudha. Akka Deemaas fa'a. Warra waan lafaa gaafa argatan Kiristoosiin itti dhiisanii gahanii dhaafan jechuudha. Yoo akkas taane riilii amantiin keenya maal ta'a jechuudha deebi'ee hin dhaama qooda guddachuu dhaamuu iyyuu danda'a jechuudha. Akkuma amma namoota amma kaafne kanaa jechuudha. Garuu waan amannuuf beekna yoo taane jechuudha. Hamma dhumaatti deemuu dandeenya jechuudha. Jireenya du'a garasiif waaqayyoon amanna. Jireenya aduu garasiif waaqayyoon amanna yoo taane hanga dhumaatti obsinee eegganna amantiin keenyas guddachaa deema. Galatooma walumaa galagaa amantiin akka nama biqiltuu dhaabee guddina isaaf kunuunsuuti jennee darbuu dandeenya. Nama biqiltuu dhaabu tokko guyyuma guyyaan ifa aduu kenneefi bishaan in obaasu yoo ta'e biyyoo gabbataa in kennuufi jalaa waa kota'aa hin deemu yoo ta'e biqiltuun sun aramaadhaan baalaa waraanteedhaan nyaatameetu dhuma jechuudha. So shaakalli amantii keenya akka kana. Kanumaayyuu Phaawulos kaayyoo waaqayyoo hagaa qixxee Kiristoos Yesuusitti akka nuti guddannu. Tuqaataan keessattis barumsi namatti tolu tokko waa'ee amantii Yesuus kaasa. Ibroota boqonnaa 11 keessatti namoota baay'ee amantiin isaanii guddaa ta'e moodela gootota amantii namoota jedhaman Abeel irraa kaasee Henookiin dabalatee Abrahaam faa Musee faa namoota hedduu kaasa jechuudha. Dhumarratti waa'ee amantii Yesuus kaasa. Mee amantii Yesuus kun maali? Amantii gootota amantii kanarraayyuu wanti adda baasu maaltu jira? Sambii daqiiqaa 2 sinii kenna lachuu keessaniif iyyuu. Tole, waa'ee amantii Yesuusiin dubbachuudhaaf daqiiqaa 2 miti waggaa 2 nama ga'u. Garuu
maayini kitaaba qulqulluu mul'ata boqonnaa 14 keessatti lakkoofsa 12 irratti as jira obsi qulqulloota abboommii waaqayyoo kan eegani amantii Yesuus kan jedhus jira. Amantii Yesuus jechuun akkaataa itti Yesuus abbaa isaatti of kennee sanaa jechuudha. Guutummaatti osoo waa hin hambifatin haala hundumaa Kiristoos Yesuusitti abbaa isaatti of gate jechuudha. Inni nuti akka sanatti amanuu qabna. Akkuma Yesuus abbaa isaatti of gate sana. Jireenya keenya guutummaa Kiristoos Yesuusitti dabarsinee of kennuu qabna. Amantiin Yesuus suni isa rakkina hundumaa keessatti fakkeenyaaf Geetesamaaniitti wanta ta'e hin beekna jechuudha. Galgala Geetesamaanii sana baay'ee dhiphate. Bartoota keessaa warra fooyyee qaboodhanii Phexros, ilmaan Zabdiyoos lamaan Yaaqoobii fi Yohaannisiin fudhatee bartootuma warra kaan irraa hojii siqatee hin kadhate. Jarri sun amantiitti na gargaaru jedhe. Maal jedhee immoo kadhata? Abbaa. Galgala kana fedha keeti yoo ta'e xoofoon kun anarraa darbu jedha. Waaqayyo sababii koof sababii keessaniif jecha kadhata ilma isaatii dide gaafa sana. Osoo Waaqayyo kadhata sana deebise ta'e hin cinqame dafqa dhiigaan makaa jechuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Garuu maalin immoo konfirmii godhe garuu wanti namni si kadhadhu kun immoo akka nani barbaadu akka nani fedhu osoo hin taane akka jaalala keetii haa ta'u. So akka jaalala Yesuus hin taane gaafa sana akka jaalala abbaa ta'e. Innis jaalaluma abbaa isaa. Innis jaalala abbaa gaafate waan ta'eef jechuudha. Amantiin isaa kana jechuudha. Isa guutummaa abbaa irratti of gatanii isaaf abboomanii waan hundumaa isa irratti of gataniidha. Urgeessan itti dabaluusaaf. Fayyaa ta'e akka gaariin ibsite tumtiyyuu jechuudha. By the way, Ibroota boqonnaa 11 keessatti abboonni amantii jajjaboon amantiin isaanii akka dhagaa gurraachaa ta'e baay'een ibsamaniiru jechuudha. Abeer irraa kaasee akkuma silaa jennee jechuudha. Garuu barumsi keenya kan inni jedhu jechuudha. Even anumti isaaniiyyuu isa kan Kiristoosiin hin madaalamu jedha. Hin gahu jedha. Walittuu dhufu jedha. Kan Kiristoos amantiin Kiristoos isa qabaachuuf dhabuudhaanii madaalamuun turre jechuudha. Isa haala kam keessattiyyuu jabaatee dhaabbatu ture jechuudha. Amantii hanga eessaatti hanga du'a fannootti ture jechuudha. Amantii hanga waraansa dhobse ture jechuudha. Yeroo galgala Geetesamaanii sana jechuudha. Yeroo samiif lafti calluma jalaa jedhe. Ergamoonni inumaa yeroo isa gargaaruuf jedhanii abbaan lakki jedhee isarraa dhooke. Waaqni inni amatti amanatee biyya lafaatti dhufe yeroo calluma isa jalaa jedheyyuu amantii humna qabu ture jechuudha. Yeroo cubbuun biyya lafaa kanaa guutuun isarra taa'e biqiloonni uumamni hedduun waa'ee isaaf yeroo gadda ta'anitti amantii jabaatee dhaabbatu ture jechuudha. Amantiin Yesuus Kiristoos. Kanaafi amantii jabaa ture jechuudha. Inumaa egaa amantii kanatu nu barbaachisa. Hordoftoonni keenya kan isaan hubachuu qabanii amantii sana jechuudha kan nu barbaachisu. Amantii haala irratti nu hundoofne qabaachuuf dhabuuf rakkina irratti hin daangeffamne amantii isaa akka amantii Yesuus jechuudha. Maal jedhaa amantii Yesuus qabaachuu jechuun Yesuus unu keessa akka jiraatu affeeruudha jedha. Sababiin isaa Yesuus abbaa isaa irratti amantii yeroo qabaachaa ture ani abbaa keessa abbaan ana keessa jechaa ture jechuudha. Ammas nuti guutummaatti akka Yesuus abbaa isaa irratti oofamanii amantii Yesuus sana gaafa qabaannu maalidha jechuudha. Yesuus unu keessa akka jiraatu affeeruu keenya jechuudha. Isaaf jiraanna jechuudha. Isaaf jiraanna. Yesuus eenyuuf jiraachaa ture? Waa hundumaa fedha abbaa isaaf jiraachaa ture jechuudha. Waan itti amaneef jiraachaa ture jechuudha. Nunis gaafa amantii Yesuus qabaanne waan amanneef jiraanna jechuudha. Gaafa sana immoo Yesuus unu keessa jiraata. Inumaayyuu Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 6 irratti yeroo abboota amantii sana tarreessu maal jedha macaafni qulqulluun amantii malee maal gochuun hin danda'amu jedha. Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu jedha. Amantii malee waaqayyoon gammachiisuu hin danda'amu. Nullee amma jechuudha shaakallee waan goone amantii keenya guddifachaa hin deemnu yoo taane waaqayyootu nutti hin gammadiin hafa jechuudha. Kanatti dabaluu qaba. Thank you. Galatoomaa egaa ogeessonni keenya sa'aatiin keessan dhumeera nuun jechaadha kan isaan jiranii. Walumaa gala guyyaa har'aa kan nuti ilaalaa turre amantii qabaachuu jechuun maal akka ta'e hinuma gara dhumaarra amantii gooftaa Yesuusiin qabaachuu akka qabnu gooftaan keenya Kiristoos Yesuus guutummaa guutuutti fedhii abbaa isaa keessaa of dhoksee qormaatonni biyya lafaa kanarratti yeroo isa mudachaa ture sagalee waaqayyoo kana waan dubbisuu fi caafameera barreeffameera jedheetu waa hundumaa mo'aa ture jechuudha. Iddoo tokkotti illee qormaataaf yookiin waa biraaf utuu bakka hin kenniini amantiin isaa guutuu ta'e
amantiin isaa guutuu waan ta'eef aarsaan Kiristoos Yesuus fayyina namaaf dhiyeessaa ture dhumarratti guutuu ta'e waaqayyoon akka inni appruuvii guddaa argate nutti hima. Walumaa gala amantiin gooftaa keenya Yesuus amantii haala irratti hin hundoofne. Amantii haga ta'e abbaa wajjin waaqa wajjin deemanii bakka wayiitti wanti jaallatan namatti dhufee dhiisan yookiin immoo wanti barbaadanii namaa kennamuu hanqatee amantii waaqayyootti dugda kennan utuu hin taane namatti haa tolu namatti haa badu haa argatanii haa dhabanii haala hundumaa keessa dhaabbatanii jireenya ofanii daguuganii waaqayyoof kennuufi waan waaqayyo godhu waaqayyo guyyoota haaraa eebba haaraa gara jireenya keenya akka inni fidu amanuu akka ta'eef walumaa gala amantiin waan hin argamne tokko arguu waan ijaan hin argine tokko akka waan ijaan arganitti karaa amantii abdiidhaan waaqayyotti amananii eeggachuu akka ta'e kan nuti walii wajjiniin ilaalle turtii nu wajjin qabatan hundumaaf waaqayyoo sinaa eebbisu jenna. Sagantaa keenya asumarratti xumurraa yoo jaalala waaqayyoo ta'e torbee kutaa itti aanu qabanneetu dhiyaanna. Hagasitti nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jecha asii sagantaa keenya kadhataan walitti qabna. Boleessi keenya Barsiisaa Sanbatoo Abbabee kadhataatiin sagantaa keenya nuuf goolaba. Kadhannu. Baay'isnee guddisnee si galateeffannaa ulfina qabeessa araara qabeessa qulqulluu taate abbaa keenya nu faana ta'uudhaan nu gargaartee kitaaba qulqulluu akka nuyi qorannuuf carraa kana waan nu gooteef maqaa Yesuusiin bara baraan maqaan kee eebbifamu. Ameen. Amma immoo fuula kee dura jirra isa dhageenye waa'ee amantii dubbachaa oolle akkuma dubbanne sanatti sitti amanuu akka dandeenyu amantiidhaan immoo namoonni rakkina qaban qorumsa qaban dhukkuba qaban yaaddoo adda addaa qaban garaa isaanii siif kennanii dhibee isaaniitti rakkina isaaniitti qormaata isaaniitti akka furaman ati isaan gargaari. Dadhabina amantii keenyaatti immoo ati humna nuuf ta'uudhaani waan nu keessa jiru rakkina qorumsa hundumaa moo akka dandeenyuuf nu gargaari. Yeroo taanutti sagantaa biraatiin amma walitti deebinutti ayyaanni kee faraarri kee nu faana haa ta'u. Kana hundumaa isin kadhadha maqaa kee gooftaa Yesuusiin. Ameen. Qabaadhu nargata gaafattee waa tokko iyyuu hin dhabdu Yesuus wajjin jira manni kee golli kee ni hir'atu amantee qabaadhu nargata gaafattee tokko iyyuu hin dhabdu Yesuus wajjin jira manni kee golli kee ni hir'atu. Kale saledina wakata manande atami sudana isa tunulole kale saledina wakata manande atami sudana samuta tajede egeta tenafto inni tisiwame Koftichi singato amantee qabaadhu nargata gaafattee waa tokko iyyuu hin dhabdu Yesuus wajjin jira manni kee golli kee ni hir'atu amantee qabaadhu nargata gaafattee waa tokko iyyuu hin dhabdu Yesuus wajjin jira manni kee golli kee ni hir'atu.